How are you everybody? Welcome to this video. Today we are going to see about it's and it is. Akkam jirtu har'a kan ilaallu waa'ee it's fi it is ta. So it's kan jedhu jalqabarra kan jiru sun what is the meaning of it's in afaan Oromoo? It's jechuun afaan Oromoodhaan maal jechuudha? Isa yookaan ishee jechuudha. For thing jechuun immoo wantoota namaan ala ta'aniif Ingiliffaan isa yookaan ishee jechuu barbaanne it's jenne jechuudha. Inni lammaffaarra jiru sun immoo it is kan jettu sanii hammattuu keessatti it is kan jettu sanii jechuudha. It is the contracted form of it is it's jenna. It's jenna. The contracted form of it is it's. Hiikkaan isaa immoo kuni jechuudha. Okay. Kanaafu it is kan jettu yoo gabaabbattee barrooftu it's jenna. Kan gubbaasanii fi kan garagadii sun hiikkaan isaanii garagara. Akkuma argitanitti garuu yogguu dubbisnu bifa tokkoon dubbisna. It's jenna jechuudha. Mee amma mooyyuu jechoota kana sentence keessatti haa ilaallu. Let's see them in the sentence. First, the first sentence. The dog eats its food. The dog eats its food. Sareen nyaata isaa nyaata. Yogguu jen nyaata isaa kan jettu sun eats bakka buuti jechuudha. Okay? So, in the second sentence is it's a big house. It's a big house. Yookaan immoo haala kanaanis dubbisuu dandeessu. Akkana jettanii jechuudha. It is a big house. It is a big house. Kuni mana guddaadha jechuudha. It is kan jettu kun kuni bakka buuti jechuudha. And the third example or the third sentence. Sentence in sadaffaa. The cat drinks its milk. The cat drinks its milk. Adurreen aannan ishee dhugdi. It's kan jettu ishee sana bakka buuti jechuudha. Saala lachuufu ni hojjetti. Saala dubaraafis dhiiraafis ni hojjetti rakkoon qabaatu. And the fourth sentence afraffaa. It's important to live. It's important to live. Yookaan immoo akkanatti jettanii dubbisuu dandeessu. It is important to live. It is important to live. Kuni jiraachuudhaaf barbaachisaadha. Kuni kan jettu sun it is yookaan immoo it's sun bakka buuti jechuudha. Okay, let's try to do some questions together now. Amma mooyyuu gaafiiwwan muraasa mee wajjin hojjennu haa yaallu. Choose the correct answer. Deebii sirrii ta'e filadhu. 1. Dash leg is broken. A. It is. B. It is. Irraan deebi'a. Dash leg is broken. A. It's. B. It's. But it's kan jettu san it is jechuu dandeessu. It is. So which one is the correct answer? Deebii sirrii kamisaati? Is it A or B? Haadha moo baadha? Already A is correct answer. A sirriidha. Okay? Its leg is broken. Leg jechuun luka jechuudha. Broken jechuun immoo cabeedha. Lukti isaa cabe jenna. Kanaafu its leg is broken. The correct answer is A. Okay, let's pass to question number 2. Gaafii lammaffaa sanatti immoo haa dabarru. Dash her bag. Dash her bag. A. It is. B. It is or it is. Irraan deebi'a. Dash her bag. A. It is. B. It is or it is. So which one is the correct answer? Is it A or B? Haadha moo baadha amma deebiin sirriin? Her bag jechuun boorsaa ishee jechuudha. Her bag boorsaa ishee. So deebiin almost deebiin sirriin B dha. Okay? It is her bag. Kuni boorsaa isheeti jenna. Okay? Kuni boorsaa isheeti waan jennuuf B is correct answer. Okay, let's pass to the third question. Gaafii sadaffaatti haa dabarru. The bird builds dash nest. The bird builds dash nest. A. It is. B. It is or it is. A. It is. B. It is or it is. Which one is the correct answer? Gaafii kami amma deebii kami amma sirriin? A dha moo baadha? B dha. Already the correct answer is A. A dha amma deebiin sirriin. Hiikkaan isaa ammoo simbirroon mana ishee ijaarti jechuudha. Simbirroon mana ishee ijaarti. Nest jechuun mana simbirroo jechuudha. Builds jechuun immoo ijaaruudha. Simbirroon mana ishee ijaarti ta'a jechuudha. Okay, let's pass to
the fourth question. Gaafii afuraffaa sanatti dabarru. The cat runs with dash kittens. The cat runs with dash kittens. A. It's B. It's or it is. So deebiin sirriin kamisaati? Is it A or B? Already A is the correct answer. Okay. A deebii sirriidha. Adurreen ilmoolee ishee waliin kaatti. Ishee sana barbaanna waan ta'eef it's kan jettu sanaadha deebiin sirriin. And the final question is dash his shoes. Does his shoes. A. It is. B. It's or it is. So which one is the correct answer? Gaafin deebiin sirriin kamisaati amma? B dha. Okay. It is his shoes. Kuni caammaa isaati jechuudhaaf. Kuni caammaa isaati jenna. That's all for today. If this video helps you a little bit, give me thumbs up. And if you are new for this channel, just don't forget to click the subscribe button. Have a nice time. See you by another video. Videoon har'aa kan moo fakkaata? Yoo viidiyoo irraa waanuma xinnoo barattan like gochuun hin irraanfatina. Akkasumas chaanalichaaf haaraa yoo taatan subscribe nuuf godha. Kanaafin viidiyoo biraatiin ammoo lagarrutti nagaan ta'a.